Deetaan ministeera nagaa duraanii Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'aa mana murtii wayita dhiyaatan mirga wabii isaanii akka eegamuuf gaaffiin dhiyeessan fudhatama dhabe. Abukaatota obbo Taayyee keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baay'isaa yaada BBC'f kennaniin yakka ittiin himataman yakka daddabalamaa ta'uunsaa adabbii olaanaas waan hordofsiisuuf jechuun manni murtii mirga wabii diduu himanii oolmaa dhaddachaa irratti dubbiseera. Dhaddacha irraa waan lamaa fi kan beellamame tokkoffaa mirga wabii himatamaan karaa abukaatoo isaa dhiyeessanii fi mormii abbaan alangaa mirga wabii irratti dhiyeesse irratti manni murtii ajaja yookaan jala murtii kennuuf beellame. Lammaffaan immoo mormii sadarkaa duraa himannaa irratti dhiyaate irratti barreeffamaan gama keenyaan dhiyaatee ture irratti abbaan alangaa yaada qabu barreeffamaan akka dhiyeessu eeguudhaaf ture. Bu'uuruma kanaan har'a ganama gara sa'aatii 4 irratti dhaddachi hojii isaa jalqabee abbaan alangaa mormii sadarkaa duraa gama keenyaan dhiyaate irratti barreeffama fuula 5 qabu dhiyeessee jira. Gama biraatiin immoo manni murtii mirga wabii eegamuu qabamoo eegamuu hin qabu kan jedhu irratti galmee qoratee yakki isaan ittiin himataman yakka daddabalamaa himata sadiitti dhiyaate waan ta'eef himata kana jalatti adabbiin kenname yookaan adabbiin taa'ee jirus adabbii olaanaa waan ta'eef yeroodhaaf mirga wabii gaaffii mirga wabii gama keenyaan dhiyaate manni murtii otoo fudhatiin bira darbee jira. Sababa kanaafuu mana mala sirreessaa Qaallitti akka isaan turan namoota isaan fakkaatan namoota sadarkaa isaanii wajjin walgitu wajjin akka isaan achi turan ajaja kenneera jechuudha. Manni murtii gama biraatiin ammoo deebii abbaan alangaa waa'ee mormii sadarkaa duraa irratti dhiyeessee fi gaaffii yookaan mormii sadarkaa duraa gama keenyaan ka'e irratti qoratee murtii kennuudhaaf caamsaa 13 ganamatti beellamni qabamee jira jechuudha. Obbo Taayyeen amma duraanii addatti baafamanii hidhamaa turanii kunis immoo akka namoota kaanitti dabalamanii akka hidhaman addacha darbe irratti mirkanaa'eera. Manni murtii murtee kana dabarsee akka hojiirra oolmaansaayyuu akka mirkanaa'e Dr. Tokkummaan nutti himanii turanii qabeenyi faa jalaaf fudhatamee dabalees immoo akkaawuntiin buukii isaanii faa jalaa ugguramee ture faa kanarratti dabalataan wanti qabeenyi jalaa qabamee aga yoonaa hafee jiru faa ka'ee hin jiru moo akkasumatti bira darbame moo akkam waa'een qabeenya isaanii yookiin wanti isaanii wal qabatu tokkoffaa waa'ee qabiinsa isaanii wajjin wal qabsiisee ammayyuu kan jiran bakka qorannaa poolisii federaalaadha kan jiranii akka nutti himanitti mana dhiphaa keessatti namoota itti dabalanii gara nama 12 ta'anii mana kaaree 30 kan hin caalle keessa nama 13 ta'anii akka jiran nutti himanii jiranii. Guyyaas iddoon itti gadi ba'anii ta'anii koriidarii dhiphoo tokko qofa akka taatee fi aduun sa'aatii 4 hanga 7 gidduu malee bakka sana aduun kan hin jirre ta'uusaa himanii jiru. Ammayyuu kanuma keessa jiru garuu har'arraa qabanii bakka nyaanniif dhugaatiin jiru mana mala sirreessaa Qaallitti akka isaan deemanii manni murtii ajaja kennee jira jechuudha. Qabeenya wajjin wal qabatee qabeenya muraasadha kan deebi'ee qabeenyi isaan qabanis kan jalaa fudhatames keessaati muraasa deebi'ee qabeenyi murteessaa ta'an lakkoofsi herrega maatii isaanii kan haadha warraa isaanii fi kan ijoollee isaanii hundi isaa ammayyuu gurameeti jira. Yaadannoon isaan irratti qabachaa turan hin deebinee fi filaashiin kompiitarri wanta akkasii hin deebinee fi himata wajjinis waan wal qabatanis miti. Egzibiitii isaanis hin dhiyaanne ammayyuu hin deebinee fi garuu har'a abbaan alangaa ilaalee akka nu deebisuuf iyyannaa galfanneeti jirra. Dhorkaan herrega baankii irratti kennames akka ka'u qabeenyonni kaanis akka nu deebi'an jennee gaafannee har'a iyyannaa galchinee jira. Deebii isaanii eegaa jirra jechuudha. Hayyee obbo Tuulii galatooma. Fayyaa ta'anii. Odeessa keenyas jalqabaan gaanfa Afriikaatti ergamaan addaa US Maayik Hamar rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa furuuf mootummaa Itoophiyaa waliin marii geggeessuuf ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen Maayik Hamar Itoophiyaatti imaluun karaa itti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessaa furamuu danda'u irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf ta'uu himeera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Maayik Hamar wallabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootti xumura gochuuf marii nagaa Taanzaaniyaatti marsaa lamaan gaggeeffame irratti hirmaatanii ture. Marsaa lammataa irratti akka jaarsummaatti kan hirmaatan Maayik Hamar qaamoleen lamaan akka fuula fuulatti wal argan illee haala mijeessaniiru. Qaamoleen lamaan waliigaltee xumuraa irra gahuu baatanis hanga fiixa bahutti Ameerikaan deeggarsa barbaachisu hunda akka taasiftuu fi garuu maricha milkeessuun yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u himanii ture. Maayik Hamar wallabdee hidhattoota faannoo fi humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaa gidduu naannoo Amaaratti mudates karaa nagaan akka furamuuf mootummaa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Ergamaan addaa US kun namoota waraanni hamaa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 oliif gaggeeffame karaa nagaan akka xumuramuuf shoora olaanaa baatanii fi milkeessan keessaa tokkodha.
Kaayyoon biraa imala dippiloomaati US kun sarbama mirga namummaa Itoophiyaatti gaggeeffama jedhamu ilaalchisee qorannoon akka taasifamu qondaalota mootummaa waliin mari'achuuf ta'uu eera ibsichi. Tibbana Ameerikaan yakka ajjeechaa nama siyaasaa Battee Urgeessaa irratti gaggeeffame akka qoratamuuf deeggarsa akka taasiftu himteetti. Daawwannaan isaanii kaleessa kan jalqabe yoo ta'u jalqaba haala nageenya gaanfa Afrikaa irratti wantoota danqaa ta'an irratti mootummaa Keeniyaa waliin mari'achuuf gara Naayiroobitti akka imalan hima ibsichi. Sana booda Finfinneetti imaluun hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti mari'achuuf gaggeessitoota gamtaa Afrikaa, qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin wal argu. Dhimmoota madda waldhabdee guddaa ta'an marii siyaasaan furuu malee gara waldhabdeetti akka hin deebineef marii gaggeessu. Dhiyeenya aanolee lixaa fi kibba Tigraay gaaffii abbummaa irratti ka'u keessatti humnooti naannoo Amaaraa fi Tigraay walitti bu'uun isaanii gabaafamee ture. Naannoon Tigraay ibsa torbanoota darbe keessa baaseen bulchiinsi aanolee lixaa fi kibba Tigraay bifa haaraan ijaaramuun naannoo Amaaraa jala galanii turan ni diigamu jedhe. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa erga mallattaa'ee waggaa tokko kan darbe yoo ta'u waldhabdeen daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay akkasumas hidhannoo hiikkachuun humnoota Tigraay guutummaatti hojiitti ni qabne. Maayik Hamar daawwannaa isaanii guyyoota 10 ol turu kanaan dhumarratti gara Jibuutii imaluun haala nageenya fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irratti mootummaa biyyichaa waliin ni mari'atu. Utama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu. Yaa ta'u malee gabaabseen dubbii ijoo waan sadii xiyyeeffate ergaa koo itti yaadee itti kadhadhee ummata kootti himuu barbaaduun ganama kana isinii qooduu barbaada. Tokkoffaan waa'ee nageenyaati. Waa'ee nageenyaa ummata Wallaggaatti akkamitti himuu dandeessaa? Biyyi kun biyya luba guddina tumsaa, luba gidaadaa, Asteer, namoonni baay'ee hafuura nagaaf jaalalaa biyyatti lallaban, biyyatti labsan, nagaa jaalala tokkummaa dhagaa guddan deebitee nutti muuf maadha maataa namoonni jettan woo jiraattan isinitti muuf miti isin yaadachiisuuf isin hin beektu isinitti muun barbaachisaa miti isinin nan yaadachiisa keessummoota naa wajjin jiran itti immoo nan ibsa. Ummanni keenya jaarraa tokko oliif eenyummaan isaa sarbamee afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhamee abbaan biyyummaa isaa abbaan lafummaa isaa sarbamee biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkatee biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun aarsaa kaffaluun sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Eenyummaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, biyya isaa dhabee nagaan jiraachuu danda'a. Har'a garuu ummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa ofiin of bulchuu isaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofu. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruu hin qabani. Hattummaa babal'achuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu.
gaaffii jedhu immoo har'as qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleera. Dinneera. Mormineera. Qabsoofneera. Waaqa keenya qabannee mooneera. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan uummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kan tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu uummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuulduraa adeemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Uummata Oromoo guutuuf as Naqamteerraa labsiin har'a onnee irraan labsuu barbaadu. Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun, ijoolleen Oromoo teessee ilaaf ilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa diinaan gowwoomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaaf ilaamee mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaa garaa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan san qabatanii hojiitti jijjiiru yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee uummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa uummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo